Waaqayyo irra daddarba keenyaaf yakka keenya osoo nutti hin lakkoofne guyyatti har'aa kana umurii keenya irratti ida'ee akka sagalateeffannuuf namoonni nyaata yookaan soorata ergamootaa nyaatan akkuma jedhu kitaabni dubbii sagalee Waaqayyootiin boqonnee Waaqayyoon akka faarfannuuf Waaqni carraa kana nuu laatee maqaan isaa dachaadhaan kan galatoome nuuf haa ta'u. Waa'ee Waaqayyoo dubbachuudhaaf qoqa kan nuuf taate Kiristoosin ilaaluuf Daawitii kan nuuf taate gadi bu'iinsa sagaleetiif ol ba'iinsa fooniitiif yaabbannoo ulfinaa kan taate ba'a biiftuu taatee biiftuu jireenyaa Kiristoosin Yesuusin deessee kan nuuf laatte haati gooftaa Yesuus haati hunda keenyaa qulqulleettii durbee Maariyaam jajjabeessuun ishee kadhannaan haadhummaa ishee hunda keenya waliin haa ta'u. Gargaarsi ergamootaa kadhannaan tolootaa hunda keenya waliin haa ta'u. Lubbuu keessaniin laaftanii akka hin dadhabne warra jabaatan yaadadhaa. Mee sagalee kana hundi keessan ol kaasaatii jecha kana naa waliin jedhaa. Lubbuu keessaniin jedhaa. Laaftanii akka hin dadhabne warra jabaatan yaadadhaa. Egaa sagalee kana kan argannu ergaa qulqulluu Phaawulos saba Ibrootaaf barreessee boqonnaa 12 lakkoofsa 3 gubbaa irratti argama. Ijoon barumsa kanaa ka'umsi barumsa kanaa yaada lama of keessaa qaba. Inni jalqabaa lubbuun keessan laaftee akka hin dadhabne. Inni lammaffaan immoo warra jabinaan kitaabnis ta'e Waaqayyo dhugaa isaaniif ba'e yaadadhaa kan jedhu ta'a. Walumaa gala akeeki barnoota kanaa lubbuu keenyaan jabaannee akka dhaabbannu hubachiisuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluun guyyaa ayyaana isaa kanatti isa fagaata dhiyeessee isa dhokate mul'isee akka nu barsiisu eeyyamaaf jaalala isaatii nuuf haa ta'u. Lubbuu keessaniin laaftanii akka hin dadhabne warra jabaatan yaadadhaa jechuun qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Ibrootaatti barreesse irratti dubbate. Innis akkas jedha. Egaa ragooleen kun hundinuu akka duumessaa erga nu marsanii nu waliin jiraataniiti nuti immoo isa dafee ba'aa namarraa fuudhu cubbuu isa dafee nutti marse kana ofirraatii dafnee balleessinee isa guutuu amantaa keenyaatiif xumura amantaa keenyaa Yesuusin ilaalle fiigicha dura keenya jiru obsaatiin afiignu waan qaanessaa isa tuffate gammachuu fuuldura isaa jiru ilaaluun isa fannoo irratti dhiphina hundumaa obse teessoo Waaqayyoo mirga isaa isa taa'e. Lubbuu keessaniin dadhabdanii laaftanii akka hin dadhabne cubbamootarraa kan isinitti qaqqabu yeroo akkasii mormii jiru balaaleffachuudhaaf warra jabaatan yaadadhaa jedha. Dubbii sagalee kanaaf Waaqayyo abbaan keenyaa kan eebbifameef kan galatoome nuuf haa ta'u. ኃይለ ቃሉን የሚናገረን ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ 430 ዘመን በባርነት ምድር በግብጽ ለኖሩት
ዕብራውያን እየተባሉ ለሚጠሩት ለእስራኤል ዘሥጋ የቀደመውን ታሪካቸውን እያስታወሰ ቅዱስ ጳውሎስ በእምነት ብርቱዎች ሆነው በዓለም ካለው ፈተና ያመልጡ ዘንድ መንገዱ እንዴት እንደሆነ ሲነግራቸው ምዕራፍ 11 ላይ እንደ ደመና በዙሪያችን የከበቡ እነዚህ የሚያህሉ ምስክሮች ካሉ እያለ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የታየባቸውን ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ስለ እግዚአብሔር ክብር ኢፍኒ መነ ክርስቲያና ቁልቁሉም ጳውሎስ ኤርጋ ከነ የሮዱበቱ ዋይ ከበጀ ዋቀዮቲፍ ዋይ ኡልፊነ ዋቀዮቲፍ በረዱ ከና ሰነኬስ ነሞታ ሰበበታ አከ ዱሜሳ ኑመርሰኒ ጅሩዌ አከማሊ ኑመርሰኒ ወሪ ቶሊናን ጅረኑ አመሌ ገለተሳኒን አመሌ ሱገሳኒን አመሌ ኤበሳኒን አመሌ አያነሳኒን አካኑ መርሰኑ እየማዋቀዩአት ወረ ፉልዱረት ሙሴራ ካሴ አብርሃሚን ዋሜ ይስሐቅ ያዕቆብን ካሳቱ ዱበት አከስ ጀደ ኬሱመቱ ብሮተ በቆና ቁልቶ ለቆፍሰ ድግደሚ ሰዲር ሙሴን እርገን ለቴ ቦዳ ማቲኒሳ ዳኢመ መረራ ተውሳ ኢላለን ኢሳንሽ አመንታናን ጀሰዲ ኢሰ ጎለ ኬሰት ዶክሰን ለብሲን ሞቲስ ይንሶዳን ነቱረ ሙሴን እርገ ጉደቴ ቦዳ ሙጫ ኢልሞ ፈሪዮን ጀደሙ አመንታናን ኒለገቴ ከናፍ ቀበኛ ብየ ምስሪ ከነ ሙጫላ ክርስቶስ ወሊን ቀቀሙ ጉዳ ከንጫሉ ተውሻ እንሽ ድሮመ ተውሻ እንዲያደረው ጩቡዳን የሮዳፊ ገመቹ አርገሙ ጫላ ሰበዋ ቀዮችን ግድርፈሙን ኢሰፊለቴ አከዋ ቀዮ ገቲሳ ሊቃሳ ከሳ ደብሱ እኒ ሁበቴ ኢላሌራው ጀዴቱ ዋያን ገፈራጆታ ቁልቁልቻ ሙሴ ትሩትብ ዋቀዮ ሙሴ ገላና ከሰት ከንጉድሴፍ ዱረት ዱመጥረት ከን ገላና ሂሩ ዋነርጌፍ ሙሴና መንታዳን ለገቴ ጀና መጀቸከን ሙሴ አመንታዳን ለገቴ እኛ መንታማ ለገቴ ወጀተኒ ዳልተኒ መነሰራ ሞቱማ ከሰታኒ ገመቹን ጅራቹራ ሰበዋ ቀዮቲ ወጅን አማው ግድርፈሙ እንኩንስ ገመቹ የሮዳፍ ብይለፋ ከኒቱ ከነጫላ ሰዋ ቀዮን ብራ አርገሙ ሚለቴ ሁበቴ አርጌረው እርገጀ ኤቦዳ ገዲዱ ፈጆሌ ዋቀዮ ለኮብሳ ሶዶመ ጉባራት ብሮተ በቆና ቆቶ ለኮብሳ ሶዶመራት ኩኖ ገሞ ዮካን ደላ ኢያሪኩ የሮ ቶርበናናውዳን ኢሳኒስ ገሞ ሰና አመንታን ቆፍሰን ዱበርቲን ሰጋገልቱ ረሃብ ጀምቱ እስራኤል ኬሳ ይርገመኒ ወረ ኢያሪኮ በሳሰኒፍ ወራ ኢያሪኮ በሳሰኒፍ ኢሳኒን ነጋዳን ዋን ሲመቴፍ ማሊ ዋን ሲመቴፍ ነጋቲን ዋን ሲመቴፍ ዱበርቲን ኩን ቆሞ ወራ አሜኞች ተንኬሳት ተከተካ በከንታነ ኬሰትል በከሚጆፍነ ኬሰትል ሃሊናኖ ኬሰኒ ሚደጋ ዮቶ ዳባተ ፈጌስተኒ ሚለቱታና አሜኛ ኬሳባት ኢያሱፍ ካሌብ የሮሳን ኢያሪኮ ዶአቹናፍ ዮካን በሳሱዳፍ
malakka fakkaattu Iyaarikoon laaluu deeman. Qomoon kudha lamaan Israa'el keessaa lakkaa'amanii Iyaarikoo gaafa daawwatanu warri kurnanii garaan isaanii bishaan ta'e. Iyyaasuuniif Kaaleeb garuu Waaqayyo gamoo kana diiguu danda'a jedhanii amantaan fudhatanii yeroo isaan qabuuf jedhan warri Iyaarikoo Raakeeb kan jedhamtu yookaanis immoo maqaan dubartittii kanaa Rahaab jedheetu waama. Kitaabni qulqulluun warra Iyaarikoo keessaati namoota Waaqayyo nagaadhaan simattee jedha. Namoota Waaqayyo maaloo dubbadhaa maaliin simatte? Akka nagaa argattanuufi mee nagaadhaan simadhaa waan hundumaa. Haasaa namaa balaadhaan hin simatinaa, nagaadhaan simadhaa. Ayyaana Waaqayyoo nagaatiin simadhaa. Simatte dubartiin kun sana booda maal jedhaa? Erga isaan simatte booda warra na jajamne wajjin ishiin hin banne jedha. Warra maal hin taane wajjin? Warra na jajamne wajjin hin banne dubartiin kun. Egaa taansee akkas jedhe qulqulluun Phaawulos, egaa maal jennaa? Waa'ee Geediyoon moo waa'ee Baaraqi? Waa'ee Soomsoon moo waa'ee Yoftaayee? Waa'ee Daawit moo waa'ee Saamu'eel? Raajota keessaa kan jiran hundumaa akkan isiniif hin tarreessine yerootu natti gabaabbate. Jarree nama maqaa isaanii dhoofne qajeelota moo jalloota? Guutiin dhufteetti. Waa'ee Geediyoon hin beektanis, waa'ee Saamu'eel hin beektanis, waa'ee Baaraqi, waa'ee Yoftaayee hin beektanis. Isaan kun hundumtuu bara sanatti miidhagoota Waaqayyoo, bakkalchoota Waaqayyoo dukkana keessatti kan ibsan turanii. Waa'ee isaanii himee akkan hin finne yeroo natti xiqqaataa erga jedhee booda isaan kun hundumtuu jedhame. Isaan kun hundumtuu mootummaa biyya lafaa ni injifatanii. Ayyaanni isaanii dachaatiin nurra haa bulu. Isaan amantaadhaan dhaabbatanii waan hamaa kan injifatan. Inni tokko tokko riba keessaa deemaa garaatti fakkaata. Gama sana achi runnaan achi jalqabu. Yeroo masin gargaarsutti bu'aashee ani isin qomadhu guddin gaminaa. Naawoo isaa miti yoo isinitti ho'ee qofa jira. Waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u. Amma isinitti noo'uu laata? Amma akkas ta'e waa'ee Yoftaayee, waa'ee Geediyoon, waa'ee Baaraqi samootii Siisaraa rukutte Waaqayyo kan irratti ulfaate isaan kun hundumtuu Waaqayyoon qabatanii mootota mo'atanii. Mootota mo'atan kan jedhu kuni akka siyaasa bara kanaa warra teessoo mootummaarra ta'anii isa jedhu wajjin walitti hin qabinaa. Biyya lafaa kana irratti kan dhiiga uffatu, kan foon uffatu, kan dhiphisu hafuurri ammeenyaa mootii ta'ee kan namarra jiru hafuura seexanaati. Isa kana hundumaa injifatanii. Maal ta'ani? Ni injifatanii erga jedhee booda maal jedhaa? Boqonnaa 12 gaafa gala akkuma sanas ni jedhu isaan kun hundumtuu akka duumessaa nu marsaniitu jiru. Akka duumessaa, duumessi hin beektu yeroo namatti marsu ibsaatiin arguun hin danda'amu. Duumessi lafa qabateera taanaan wal ilaaluun hin danda'amu. Amma duumessi lafarraa ka'utti konkolaachisaan konkolaachisuu hin danda'u yeroo duumessi lafa haguugu. Toloonni Waaqayyoo akka duumessaa nu marsanii galanni guddaa Waaqayyoo. Geediyoon loltuu 32,000 fudhate Galaad tulluu jedhamu irratti Midiyaamotaa wajjin lola banuuf ba'ee ture. Ergamaan Waaqayyoo holqa dhagaa keessaa Geediyoonin waamee, yaa Geediyoon Waaqayyo si wajjiniin jira. Ati nama jabaadha. Namni Waaqayyo wajjiniin jiru nama akkamiiti? Ati nama jabaadha. Eenyu si waliin jira? Odoo Waaqayyoon waliin jiraatee maa akkas taanaa jedhee ture Geediyoon namni Waaqayyo. Hin jenname baay'een keenya Waaqayyo toona wajjin jiraatee horiin hore maana jalaa badaa. Qabeenyi horadhe maana jalaa badaa. Mucaan koo maana jalaa dhukkubsataa.
inni qabema bishaan narkaa ta'a hin jenne ta'a bishaan sana duuba barbadaa sana duuba waaqayyo jiidha hedduudhaan nu eeggata galanni guddaan isaa ba'a. Geediyoon waaqayyo si wajjin jira. Uummata Naqamtee waaqayyo si wajjin jira. Ammallee waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ibidda keessa gaafa darbitanii kan isin dabarse waaqayyoon ta'uu badda. Marga lalisaarra gaafa jaajjitanii lafa gogaarra kan isin dhaabne waaqayyoon ta'uu isaa hubadha. Amma Phaawulos maal barsiisuu barbaade? Geediyooniin kan fakkaatu Yooftaayee kan fakkaatu Baarqiin kan fakkaatu Saamu'eeliin kan fakkaatu Abrahaam Yisaaq Yaaqoobiin Iyyaasuu Musee kan fakkaatu goota amantaa. Goota maali? Jedhame goota maali? Goota amantaa horachuu barbaade Phaawulos. Laala yeroo dubbatu akkas jedhe Phaawulos. Nuti immoo dafee ba'aa namarraa salphisuu danda'u. Cubbuu akka ba'aa dafee nutti marsee cubbuu dafnee ofirraa hadhorkinu. Cubbuu dafnee ofirraa maal goonu? Hadhorkinu cubbuu ofirraa haa fageessinu. Cubbuun saamunaa qabdu kanatti hin miiccamu. Gaabbii saamunaa jedhamtu. Maal kan jedhamtu? Gaabbii. Akkas jedhe raajii Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 2 kaastanii yoo ilaaltanu gaabbuudhaan boo'uudhaan lagachuudhaan gara kootti deebi'a. Anis immoo gara keessanitti deebi'a. Gara waaqayyootti deebi'uu jechuun miilaan deddeebi'uu miti. Gara waaqayyootti deebi'uu jechuun yaadaan deebi'uu, qalbiin deebi'uu, hubannoodhaan deebi'uu. Waaqayyo gara kootti deebi'a gaafa nuun jedhu raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 7 kaasee akkas jedhe nutti dubbata. Raajaan waaqayyo Isaayyaas jalloonni jal'ina keessanirraa hamoonnis ammeenya keessanirraati maal ta'a itti qajeelaa moo deebi'aa jedha. Deebi'aa. Namni hamaan ammeenya isaa dhiisu, namni jallaan jallina isaa dhiisu, lafti samiirraa akka fagaate, samiinis lafarraa akka fagaate, isinis narraa fagaattanii jirtu. Nattacha as deebi'aa jedha waaqayyo. Toloonni kun waaqayyoon dhageenya waliin haa ta'u. Kanaaf waaqayyo akka deebisuu barbaadu namoota onnee akkasii qaban, namoota tolina akkasii qaban, namoota qajeelummaa akkasii qaban ilaalaa dafaa cubbuu ofirraa fageessaati. Dafaa maal ofirraa fageessaati? Maal ofirraa fageessaa? Cubbuu dafaati ofirraa fageessaa. Isa mataa amantaa keenya tokko ilaalaa jedha. Lammee yaadadhaa jedha Phaawulos. Ilaalaa jedhame. Yaadadhaa. Maal ta'a? Ilaalaa? Eenyuun ilaalla yoo jettaniire mataa amantaa keessanii. Mataan amantaa keessanii, guutuun amantaa keessanii Kiristoos Iyesuusiin ilaalaa. Iyesuus Kiristoos mana kiristaanaa kana irratti ilaalama. Iyesuus Kiristoos fannoo isaa irratti ilaalama. Iyesuus Kiristoos sagalee isaa irratti ilaalama. Iyesuus Kiristoos mana dureessaatti, mana hiyyeessaatti ni ilaalama. Iyesuus Kiristoos mana amantaa keessatti ilaalama, waajjira mootummaa keessatti ilaalama. Kan isa dhoossu, kan isa gaaddiddeessu tokkollee hin jiru. Iyesuusin inni gannata Iyesuus irratti moo'ee Naqamtee irratti calaqqisee mul'ata. Kan isa dhoossu hin jiru. Dhalachuun isaa miira keenya keessa jira. Guyyaa dhalate gooftaan maal fakkaata? Inni irra mataa namaa buruqsu, inni amma qabeenya namaa saamu, ilmi isinirraa dhalate har'a ganda irratti gaafa inni dhalate guyyaa 5 ililchamee fi gaafa inni yakke immoo maalootu gadameessa kootu bishaan taate haadholiin jedhaniiru ta'uu danda'a. Gooftaan Yesuus gaafa dhalatu maal fakkaata? Nuti gaafa dhalannu maal fakkaanna yoonni? Hundumti keenya hospitaalatti dhalannaa, kilinikatti dhalannaa, nama tokko nutti marsaa, uffata ho'aa nutti uwwifama.
Gooftaan keenya garuu uffata uffatuun qabu ture. Haati isaa carqii baallee tokkoon isa xaxxee inni immoo addunyaa kana kennaatiin xaxee ofitti bute. Kanaaf Yesuus Kiristoos guyyaa dhalate nu keessatti dhalatee jira. Isa ilaalaa. Isa maal ta'ana? Isa ilaalaa. Isa maal ta'a? ነነሰ ንሰብክ ክርስቶስሃ ዘተሰቀለ ኑቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሳ ፈንፈመ ለለምና ጋፈዱ ለለም ጎሰ ለመዲሮ እኒ ቶኮ ጀቻኒ እኒ ቶኮ ሞ ጅሬኛኒ ጀቻን ዱጋባና ጅሬኛን ሞ ኦልማ ዋቀ ኬኛ ዱቢ ዋቀ ኬኛ ሆጂት ጅጅሬ ዋቀዮት ሙላና ከናፍ mana kiristaanaa keenya keessatti Iyesuus Kiristoos harkaan qaqqabamee amma mul'atutti Beetelihemitti dhalateera kunoo kallattii ba'a biiftuutti argitu qaraaniyoodha manni qulqullummaa keenya foon isaa asitti kutamee dhiigni isaa asitti lola'ee har'allee manni kiristaanaa karaa harka lubootaatiin gooftaa kana nu nyaachisaa nu obaasaa jirti gara isaa ilaalaa jechuun gara foon isaaf gara dhiiga isaa ilaalaa. Kana jechuun maal jechuudha? ኃጢአታችሁን ቶሎ አስወግዳችሁ ወደ እምነታችሁ ራስ ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ። ምን በሉ? መመልከት ማለት የበይ ተመልካች መሆን አይደለም፣ መፍጠጥ አይደለም። መመልከት ማለት አስተውሉና ቅረቡ። ሰው እጁን የሚታጠበው አንድም ንጽህናውን ሊጠብቅ ነው፣ አንድም ምግብ ሊበላ ነው። ከዚህ ውጪ እንደ ሕፃናት ዝም ብሎ ውሃ መቦጫረቅ አይሆንም። ውሃ የምናቀርበው እድፍን ለማስወገድ ነው። እድፍን አስወግደን ፊታችንን ለመታጠብ መጀመሪያ ምናችን አረባ ማለት ምናችን ዱርስ ማልከኛ ዲቀን ወሶፉለን ንቀት ማልከኛ ዲቀን አመኑ ካበደላ ተበረ ኮሮና ሰለሰለተ ቢቀን ትርነች አከርቀር ዲቀን ቱለበ ዲቀን ነረታይ አጃይበ ዱብንከ አርካ ከሰና ከተሱቁማ አሲያ አክ አርካ ዲቀቹ አካ ሃራቲ በረን እንዴ dura kasbora turkai nyata chittilala bishan gamna tufe damani bragau lakin min tawede ser corona kanakka sukuma asin gala ubakas bakka wartuma ammar kigenya dima amanu ka turai mari alasan dima de turi akkar kadikan utu imulla dala kesala la kesa namni rifeensa dhiqata malee mataa isaa dhiqatu yeroo baay'ee keessa mataa keenyaa dhiqannu isa waan baay'ee of keessatti galmeessa. Iyesuus maal godhaadha? Ilaalaa jedhame maal godhaa? Ilaalaa. Inni isa sinii ilaalu ilaalaa. Inni mataa jireenya keessaniiti. Erga kana jedhee booda lubbuu keessanii laaftanii maal taatanii? Achi yoo akka maalinta akkan dadhabne laaftanii jedhame akkan dadhabne laafuutu dhufa. Amantaa keessatti nama meeqatu laafa? Jireenya isaa keessatti nama meeqatu laafa? Namni laafaa deemu fooniin jabaataa lubbuun laafa. Namni laafaa deemu jechuun maal jechuudha? Dubbii amantaatiin hafuuraan nama jabaatu. Daawitiif Gooliyaadin ilaalaa. Gooliyaad nama sibiila uffate. Daawit immoo nama carqii qaxalee tokko ofirra buusee jiru. Amma Gooliyaadiif Daawit gudduu garaa gartee guddaatu jira. Waliin dorgomuu illee hin danda'an. Daawit isa kabajamaa Waaqayyoon uffatee jirtu argama. Gooliyaad Daawitin ilaaleetti uffata. Gooliyaad Daawitin uffannaa isaa ilaalee qaama isaa ilaaleetti uffata. Kuni akkamna uffatteetu cirracha fiddee dhuftee Daawit immoo isa Gooliyaad gararraa jiru eenyuun ilaala ture? Eenyuun ilaala ture? Isa mana keessan gararraa jiru Waaqayyoon ilaala. Isa bultii keessan gararraa jiru Waaqayyoon ilaala. Isa humna keessan gararraa jiru Waaqayyoon ilaala. Waaqayyoon ol jettanii yoo ilaaltan isiniif ta'a.
ati sibiila uffatte ani immoo isa itti mormite waaqayyoon uffadheen sitti dhufe. Eenyuun uffadheen sitti dhufe? Waaqayyoon maal ta'e? Uffadheen sitti dhufe. Har'a ayyaana duuka bu'ootaati. Ayyaana hafuura qulqulluuti. Warri hafuura qulqulluu uffatan isaan maal akka hojjetan akkam akka ta'an yaadachuun nu barbaachisa ijoollee Waaqayyo. Hafuura Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf warri darban hafuura Waaqayyo wajjin akkamitti akka jiraatan hafuurri Waaqayyo maal akka isaaniif taasise ilaaluun barbaachisa. Odoo qulqulloota hin yaadatiniin dura isa fannifame ilaaluun barbaachisaadha. Isa maal ta'e? Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti qulqulluun Phaawulos maal jedha? Isin yaa saba Galaatiyaa Iyesuus Kiristoos akka fannifametti dura keessanitti boocamee osoo jiru akka isin hin hubannee fi wanni isin raatesse maali? Iyesuus Kiristoos isiniif fannifameera, isiniif du'eera. Kana qofaa miti. Inni jedhe du'a fuuldura isaa jiru obsee hadhooftuu suukanneessaa kan inni dhugee fuuldura isaa gammachuu jiru ilaaleera. Fuuldura isaa maal jiru? Fuuldura isaa maal jiru? Madaasin fuuldura jiru ilaalina. Isa madaasinii qoorsu ilaala. Dhukkuba isin irra jiru ilaalina. Qoricha dhukkuba keessanii ilaala. Rakkina keessanii ilaalina. Isa boriitu rakkina keessaa isin baasu ilaala. Isa isinirra ga'e Waaqayyoon faarsina. Isa isinirra ga'e kan isinirraa kaasu hundaa kan danda'u Waaqayyo akka jiru garuu rakkina keessanitti hima. Isa ilaala. Isa maal ta'a? Harki keessan garee eenyutti adiriiru? Iji keessan garee eenyu haa ilaalu? Yaa Waaqayyo ani ija koo gara keettiin ol kaasee Daawit. Itoophiyaan harka ishee gara eenyutti diriirsiti? Gara eenyutti diriirsiti? Dubbii daa'ima tokko isinitti meera. Daa'imni haadha isaatii wajjin suuqii tokko deeme. Haati qarshii 3 qabdi. Qarshii meeqa qabdi? Qarshii 3. Itti bajjattee deemte. Qarshii tokko soogitti. Akka irraan sana miti birrii tokko hin argama bara sana qarshii tokko hin zayitii. Akka irraa miti adeemee zayitii. Zayitii irraa nu haa kaasu balaasa. Isa ramba jedhee irra dhaqee hamu. Maal harkatti rukuttanii? Yeroo boqonnaa keessanitti makamtu. Qarshiin tokko soogidda, qarshiin tokko zayitiidha, qarshiin tokko shiroodha. Maammushiif kan karameellaan ittiin bitamu jiraale? Jira? Daabboo qoloo kan ittiin bitamu jiraa? Hin jiru. Qarshii 3 baattee to'aati akka jiruun waan suuqii irratti tarreeffame ilaaluu jalqabdi. Namichi kun maatamaan achi keessa guute maal? Isa barbaadu qofa ilaaltu iji ishee iddoomi. Sanitti yoona yaada ishee keessa. Mucaan ishee garuu dhagee iji isaa waan tokko qofarra godhu. Inuma laala mucaa. Abbaan mana suuqii sanaa soogidda fidee haadhaa gaafa kennu ija mucichaati ilaala. Gaddeebis ija geetti mucaadhaan. Sana booda maal jedhe abbaan suuqii soogidda haadhaa fidee keetu deebi'ee maal jedhe? Maammush maal ilaalaa hartaa jennaan daabboo qoloo ilaalaa jedhe. Abbaan suuqii akkas jedhe arjaadha. Maaloodha? Arjaa maal toossisa? Qofa isaa toossisa. Sana booda jedhe ammaarra dhufe. Maal ta'ii? Meesoo kiisii qaba mucaan. Daabboo qoloo tokko zikiriidhaaf miti kan kaa'ame gurgurtaadhaaf garuu maal ta'e ammaarra dhufe. Ijji inni itti ilaale gatii sana caala. Ija keessa ilaalee Waaqayyo garaa isiniif banaaf. Bilbiinaa gaafa laata. Maammush ilaalteetu harka sin diriirsine ijuma ishee diriirsitee hafte ammas. Ammas shiroo fidee gaafa dhufu
amma sin malaale maatiin moona arte furdoo jedheeraani maalee gaa'ette maamush garuu maaloo godha maaloo inni malaale dhaa kaayee inu malaala laalaatuma tureet shiroonis gaafa dhufu amma sin malaala fudhu siin jedheera maamush fudhu ilmoo kootti jedhe abbaan sun maamush isa jedhu maalatti ol guddise isin ilmoo koo jechuudhaaf tasa dugda keessaa sin ba'uu qaba ilmoo koo jechuudhaaf garaadhaa sin ba'uu qaba hiriyaan ilmoo keessanii hiriyaan haadha keessanii ijoollee sanii maal keessa hiriyaan abbaa keessanii sanii maal keessa akkatti wal ilaaluu dadhabne ilaa qarshii sadii naannatti gurgurata daa'imti sun ija laalleen tola fudhatee galuuf ture dhumarratti zayitii gaafa fidee dhufu haati mucuq gootee buttee baate daa'ima kana kottumaan mushee baasuu harkiftee isa kan baane abbaa suuqii du'aa harmi meeganna dhiisin hawaamee reddee beeku jira sana booda abbaa suuqii ammaariyaa maaloo boqolicha ammaara maamush asii olin qululluccettee lalte isan ammaare sana harkaayyoo fudhate irraa dhangala'a sana booda kutaa isaa ol qabateet asii gada qabatte godhu haati see qarshii sadiitiin umtu harka keessa hin jiru maamush tolabaan dhattee takka saafamaa baate maali mucaa koo kan fudhachuun keerolle maadha maastennaani harmee koo waa lamaafan fudhachuu dhiise qabi gaasgara waa meeqaaf waa lamaaf tokko bakka kaayin kun jiru mataa koo gararraadha achi nammaa irratti gaafan jiru gundoodha yoo gannatti gombifame qabeenyaan abbaa suuqis hin badaa anis jalaan miidhamaa itti mushaa inni lammaffaa immoo akkuma ta'ee yoo nammaa irratti ija meeqa achirraa kaasaa angoo harki xiqqoodha harka guddaadha nammaaree kun wayyaana guutedha ati waan qeessa qaba ilaa gaafa keessaniin qemqemin jedhina harka waaqayyoo guddisee sin irratti dhangalaasu harka keessaniin hin fiigina mucaan sun gara abbaa shiraaraa sanaaf gara isa nyaatu sanaatti ilaale dargaggoo bara kanaa ija keessan beeksisarraa kaasaati isa biddeena isin ilaatu waaqayyoon ilaala iwayyu ija keessan waa beekturraa kaasaa gara waaqayyootti ol qaba waaqayyo deebii qaba daa'ima kanarraa maal barattan daa'ima kanarraa isa ilaaltan irraa caqasuu dhiisu wanti nyaatamu waan baay'ee jedhama suuqii keessa maal jedhama amaariffaan hulluu amaareeshe የት አታውጧት አስር የሚያሳድድ አንድ አይጨብጥም ጀለም ኩዳን ከናሪው ተቆን ቀበጡ ኢሼ ሁሉም ቶክም በሬዱ ሱቄ ፉተሪ እንደምን እጅሳ ተቆረካል ጀጌሰ ዋቀዮ ረከያዳ ዋቀዮ ጀጌሰ ሰነቦዳ ዋቀዮን ዮ ኢላልተን ቡአ ሲነርገተን ማል እስጢፋኖስን አይላል ሆጂዱ ከቡኦታ ቡቁና ቶሮባ ለኮፍሰ ሸተሚ ሰደትራ እስጢፋኖስ በረሰ ጀልቀባ ሰነት መን ክርስቲያና የሮሽን ሚደግደት አመንቶን የሮባ የቻሌ መሪት ወንጌል ሚስራቸው ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ለፈረተ የሮበለተት ናምኒ ባየን እስጢፋኖስ ለለበሳ ተጃጅለ ሳቲን ባየታ ዱፈኒ የሮ ከነቲ ሐሞን ሞቱማን ዋቀዮ አከም በበላን በርባደኑ እስጢፋኖስን ቀበኔ ጀሱዳፍ ሳኡል በረሰና ወረሰናፍ ወፈተ ሳኒ ጉጀል ከቤት አኮሪቹ ቡሉሉ ከይናቱ ምሩፍ ጅር ታ ወስን ገልጫው ላይ ወረወረ ነበርቱ ጀራ ይላልታኒ ወርቀት ይዝበካታ እንደው ዳራይ ነፈማ ዋቀዮ እንደገኘ ወሊና ታው የሮ ከና እስጢፋኖስ አጋዳን ቱሙዳፍ የሮ አርከሳኒ ትሮብሱፍ ካሉ
maaloo na dhiisaa jenna. Isaaniin dhiiseet ol ilaale. Eessa ilaale? Maaloo jedha eessa ilaale? Mee galata galchaa fi ol ilaaluun dhorkaa qabu. Nama ilaaluun dhorkaadha yeroo baay'ee. Qabeenya nama ilaaluun dhorkaa moo dhorkaa miti? Wanti dhorkaan baay'eetu jiru. Ol yoo ilaaltan garuu ol hin ilaalin kan jedhu hin jiru. Dubbiin biyya lafaa garuu lafa nama ilaalchisa. Dubbiin Waaqayyoo garuu Waaqa nama ilaalchisa. Dhagaa sarratti roobu dhiisee ol ilaaluu jalqabe. Kadhannaa lama kadhate gabaabaadhumatti. Yeroo ol ilaalu tola Waaqayyoo Iyyesuusin samii irratti argee. Ija isaa samii irratti arge. Ulfina Waaqayyoo samii irratti arge. Iyyesuus Kiristoos ni bara fannoo irratti yaa Abbaa isa raawwatan kana isa hojjetan kana hin beekanuuti ati dhiisii ibsan ni jedhe. Isxifaanos barateera hubateera har'a garuu beekumsa isaa ija isaa Iyyesuus Kiristoosin ilaalaati. Sana booda Isxifaanos akkas jedhe yaa Abbaa isa hojjetan kana hin beekanu ati dhiisii fi ittiin jedhe. Waaqa isaa ilaalee isa hojjetan hin beekanu ati maal godhi? Maal waliin kasasinaame dhiisii yaa Waaqayyoodha sini dhiifama. Sana booda lubbuu koo naasimadhu jedhe. Maal koo naasimadhu? Lubbuu koo maal godhe? Naasimadhu. Isxifaanos Waaqa isaa ilaaleetu jabaate. Lubbuu isaatiin laafee akka hin banne jabaateera. Abboota isaa wareegamanii darban ilaaleera. Sana booda jabina argate. Isxifaanos warri dhaabbatanii isa rukutanii ajjeesuuf jedhan akkas roobmanii dhagaa gaafatti roobsanu lubbuun isaa nagaadhaan boqotte. Lubbuun isaa maaliin boqotte? Nagaadhaan boqotte. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo gara warra jabaatan yaadadhaa. Maal ta'ana? Warra jabaatan maal ta'ana? Warri jabaatan eenyuudha? Warri jabaatan warra amantaatti ciccimoo ta'an warra sila maqaa isinii waame warra lakkaa'amanii hin dhumne warra Waaqayyo isaanitti boqote baraka kuumuufa warra adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin taasise Heenookiin ifa. Heenook adeemsa isaa Waaqayyo wajjin taasise. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti Heenook adeemsa isaa Waaqayyo wajjin taasise duuti isa arganne Waaqayyo isa fudhatee. Eenyutu isa fudhate? Adeemsa isaa eenyu wajjin taasise? Kana booda maal jedha qulqulluun Phaawulos? Fiigicha isin dura jiru obsaan fiigaa jedha. Maal isin dura jiru? Inni jalqabaa cubbuu keessan dafaa ofirraa fageessaa. Inni lammaffaa guutuu mataa keessaniitiif xumuraa jireenya keessanii Yesuusin ilaalaa. Inni sadaffaa fiigicha dura keessan jiru obsaan fiigaa. Maaliin fiigaa? Obsaan fiigaa. Fiigichi yeroo baay'ee yoo fuuldura ilaalle taatanii cinaa keessan duuba keessan laaltu yoo taatanii geeba keessan hin argattan. Fiigicha keessatti atileetiin tokko waan fiigicha jalqabe qofaaf odoo hin taane kan inni wiinar ta'uu danda'u, kan inni badhaafamuu danda'u, kan inni abbaa geebaa ta'uu danda'u fiigicha fiigee xumuruu isaati. Atileetiin tokko gaafa fiigicha fiigu maaliif akka fiigu hin beekamu hin beeku. Eenyuuf akka fiigu hin beekamu hin beeku. Fiigee maal akka argatu beekamu hin beeku. Jara kanaa gadataa nuu ibsi. Nusoo fiigaa jirra. Nus maal ta'aa jirra? Mee bara kakuu moofaan isin keessa Sodoomiif Gomoraa keessa seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 5 kaastan yoo ilaaltan seenaa isaa bal'inaan waan beektanuuf maatii Looxiif Looxii ilaala. Ergamoonni Waaqayyoo galgala keessa gara magaalaa Sodoomiif Gomoraa galaniin galgala kana ergamaan nagaa gara naqamtee haseenu. Gara mana keessanii agalu ergamaa Waaqayyoo Mikaa'eeliif Gabri'eel. Ulaa magaalattii balbala magaalattii seensa magaalattii irraa cubbuu Sodoomiif Gomoraa keessa jiru ilaalee amantaadhaan tuffatee Looxiin ba'e. Balbala magaalattii irra jiru ergamoonni Waaqayyoo lama dhufan. Innis miila isaaniitti kufee
maaloo gooftota koo gaaddisa mana kootii jalallee galuun isiniif hin ta'u kottaa gara mana kootti laa seenaa jedhe. Toleen ni duukaa dhufanii warri Sodoomiif Gomoraa jiran hundumtuu mana Looxiin marsan. Dubbiin bara sanaa hadhaadha. Baasi warra mana kana keessa gashite jennaan Looxiin jara sanitti kennu kunoo mucaa koo fudhaa jennaan ijoollee kee barbaannu jaruma barbaannaa jedhan. Ergamaan Waaqayyoo dha'icha isaa kaase. Maal isaa kaase? Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessatti afaan hiikuu kan danda'u ergamaan Waaqayyoo gurra duuchuu kan danda'u jara kana jabanneessuu dadhabaare ija isaanii jim godhee balbala cufe duuba. እግዚአብሔር ጠላታቸውን አይኑን ጨለማ ጉልበቱን ቄጠማ ያደርግላችሁ። ጠላት ሲመጣ የሎጥ መላእክት በሩን ዘጉ። በልበለ ጩፈኒ ኢጀ ወረሰና አምሰኒ ዱረቡን አከዚነ መበረፈሜ ሴራ በው ቆና ድግደሚ ሰዲ ለኮብሰ ድግደበረት በከን ሲቆጴሴት አከሲ ገልቹፍ ani ergamaa koo si duran ergaa maqaan koo isarra waan ta'eef ergamaa koo hin gaddisiisinii sitti beekamurraa duubatti jedhu yoo isa gaddisiistee kan jedhu barreeffamee jira. Bakka Waaqayyo isaa qopheesse Zohaar kan jedhamtu Looxiif maatii Loox miliqsuudhaaf Waaqayyo hidhannoo hidhachiisee deemsa jalqabe. Dirree irraan erga ga'ee booda gara duuba keetii ilaali. Duuba kee ilaali jedhame. Amma magaalaa jireenyaa geessutti fiigi duubatti deebiin jedha. Bakka kanatu ergaan itti dabarfama. Loox ergaa kana fudhatee mul'ata kana ilaalaa gooftaa isaa ilaalaa sagalee waaqa isaa ilaalaa waaqa biraa ergamuu isaanii sammuu isaatti ilaalaa fiiguu jalqabee. Ijoolleen Looxiif haati manaa Looxiin ilaalanii fiiguu jalqaban. Warra jaalalatti nu fiigsan, warra tolinaaf nu fiigsan, warra jireenyatti nu fiigsan Waaqayyo nama kaasee dura keenya nuuf haa buusu. Badiisatti odoo hin taane jireenyatti. Waan qaaniitti odoo hin taane waan ulfinaatti namoota nu fiigsan Waaqayyoon nuuf haa baay'isu. Sana booda Looxi fiiguu jalqabe. Haati manaa Looxi sittaantee jalqabde. Ijoollee Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo ilaalle Looxiin hin yaadannee duuba isheetti deebite. Takkaayyuu abiddi roobeen beekuu jette. Waaqayyoof wanta dadhabamu hin jiraayi. Bishaan daadhii kan godhe eenyudha? Bishaan daadhii kan godhe eenyudha? Bishaan fayyina kan taasise eenyudha? Baranoo immoo bishaan kan badiisaa kan taasise eenyudha? Abidda samiirra kan gadi roobsu eenyudha? Abidda kan dhaamsu eenyudha? Waaqayyo. Dubartiin kun duubatti deebite kitaabni akka nutti himu seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 26 irratti dhagaa soogiddaa taateen dhaabbatte. Nama taatanii manaa baatanii dhagaa taatanii karaatti hafu Waaqayyo isin haa oolchu. Miirri keessan dubbii sagalee Waaqayyoo hin dagatinaa jira. Isa barattan hojiitti hiikaa. Isa barattan hin jiraadhaa. Sila barsiisaan keenya dubbataniiru. Waggaa 70 umuun keenya sana booda dhamaatiidha. Jaanjawudha sana booda. Hanga 70 sanarra geessan fiigicha fiigaa. Addunyaan kun fiigduudha. Eenyu wajjin akka fiigduu akkamitti akka fiigduu eessa akka fiigduu hin beekamu. Qulqulluun Phaawulos garuu fiigicha fiige. Fiigicha maali? Fiigicha amantaa. Xiimotewos ilma isaatiin akkas jedhe. Ani fiigicha koo raawwadheera. Amantaa koo eeggadheera. Kana booda gonfoo ulfinaatu na eeggata. Gonfoo maali? Fiigaa jirra baay'een keenya. Maaliif fiigna yoo ta'u baay'een keenya barnootatti fiigna. Baay'een keenya biddeenaaf fiigna. Maaliif fiigna? Biddeenaaf namni fiigu baay'ee. Biddeenaaf fiiguun cubbuu miti. Biddeenaaf odoo fiigdanu lubbuu keessaniif. Qeesiin firaatu qaddastuu boosseedha Oromoo. Utuma fiigdanu biddeen keessaniif yaada. Utuma biddeen keessaniif fiigdanu maal keessaniif yaada? Lubbuu keessaniif yaada. Phaawulos fiigicha koo raawwadheera amantaa koo eeggadheera. Akka koo ta'e Deemaas jedhe tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti Deemaas calaqqisuu Tasalonqee argee deemsa isaa irratti na biraa deebi'eera. Haqiiqa isaa ilaallee Phaawulosin hin yaadanne Tasalonqee keessatti akka dhadhaa baqee tafe. Haati manaa Looxis nama taatee fiigicha jalqabde dhagaa taatee daandii irratti haftee
akkasta waaqayyo nu haa oolchu. Dubbii amantaa irratti namoonni baay'een laphee jabuuta ta'anii hafaniiru. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 irratti yeroo baay'ee gorfamee gorsa sanaan kan hin baane kan hin dabarre akka tasaatu cabaa suphinas hin qabu. Akka tasaa cabee suphina hin qabu. Fara'oon laphee jabaatee akka tasaa cabe dhidhima galaanaa keessatti awwaalli isaa xumurame. Kanaaf fiigicha keessan fiigicha sin dura jiru obsaan fiigaa. Obsaan fiigaa. Maaliif fiigaa? Amantii irratti obsaa. Kadhannaa irratti obsa qabaadhaa. Deemsa irratti obsa qabaadhaa. Wanta obsa keessan isin jalaa fixu waan baay'een jira. Wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Obsuu keessanii lubbuu keessan fayyifattu. Obsuu keessanii lubbuu keessan argattu. Daawit faarfannaa 39 lakkoofsa 1 irratti ani tureen Waaqayyoon eeggadhee Waaqayyos fuula isaanitti deeffatee. Eenyu fuula isaanitti deeffate? Waaqayyo fuula isaanitti deeffate. Abbaan fakkeenyaa qulqulluun Solomoon kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 27 irratti akkas jedha. Namni arbuu eeggate firii isaa nyaataa. Namni gooftaa isaa eeggate immoo ni kabajama. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni gooftaa isaa eeggatu. Namni maal isaa eeggatu? Gooftaa isaa kan eeggatu hin kabajamaa. Hin kabalaman jenne hin kabajamaa. Gooftaa keessan eeggadhaatii kabajamaa ijoollee Waaqayyo. Mee hundi keessan sagalee kana ol kaasaatii na wajjin hin jedhaa. Lubbuu keessanii jedhaa. Ol kaasaa dubbadhaa. Lubbuu keessanii laaftanii akka hin dadhabne warra jabaatan yaadadhaa. Warra jabaatan amma seenaa isaanii mana kiristaanaa keessaa kan dhageenye. Abuna Gabra Manfas Qidduus har'a yaadannoo qabu mana kiristaanaa kana keessaa. Biyya Misirii dhalatanii ba'anii waggaa 565 biyya lafaa kanarra jiraatanii jiru. Waggaa 200 ho'i biyya isaanii Gibxii waggaa 300 biyya kana jiraatan. Waggoota amma kana Waaqayyo wajjin jiraatan. Namatti hin tolu? Waggoota amma kana eenyu wajjin jiraatanii? Waaqayyo wajjin jiraatan. Mee umurii keessan gabaabduu kana daraa keessan ishii galgalaa kan herrega ishee buusaati Waaqayyo wajjin taasisa. Kana booda cubbuu ofirraa geessaa. Kana booda gaabbaa. Kana booda qalbii jijjiirradhaa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 38 lakkoofsa 1 irratti Hisqiyaasiin akkas jedhe. Yaa Hisqiyaas lubbuun hin jiraattu ni duuta mana kee sirreeffadhu. Maal kee sirreeffadhu? Qalbii kee sirreeffadhu jechuudha. Amala kee sirreeffadhu jechuudha. Adeemsa kee sirreeffadhu jechuudha. Duuti erga nolleeti sirrannee eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf kitaabichi maal jedha itti aansuudhaan isa dura keessan jiru fiigicha keessan obsaan fiigaa. Gaafa fiigdanu fiigee maalan argadha jedhanii yaaduun gaarii. Fiigduun gaafa fiigu maal ta'a beektu? Isa duubaarraa fagaataa isa duraatti dhiyaataa deema. Ni jedhame namni fiigicha fiigudha. Ka'umsa isaarraa fagaachaa. Ka'umsa isaarraa fagaachaa. Ga'umsa isaatti dhiyaachaa. Abdii isaa harkaan qabataa. Ka'umsi keenya lafa keenya, ga'umsi keenya mootummaa isaati. Abdiin isaa jireenya bara baraati. Kanaaf waan mogolee simbuusu keessan ta'ina. Qurxummiin bishaan keessatti fiigiteeti olis gadis oli jette kan akka bareeddu bishaan keessa jiraatteetu. Kiristaanota Waaqayyo wajjin kan akkas bareeddan Waaqayyo wajjin jiraattaniitu. Kan akkas bareeddan amantaadhaan dhaabbattaniitu. Kan akkas bareeddan mana kana keessa jiraattaniitu. Mana kana keessaa baanaan muka baalan caafate fakkaattu. Qurxummii bishaanii baate fakkaattu. Mana kana keessa jiraadha. Mana abbaa kootii keessa jiraachuu maaltu na dhowwaa jedhe Gooftaan. Mana isaa keessa dhiiga isaa nu jiraachiseera. Mana kana keessa akka jiran Waaqayyo nuuf haa eeyyamu. Inni xumuraa inni waan qaanii tuffatee gammachuu fuuldura isaa jiruuf fannoo irratti gidiraa obseeraa jedha. Inni waan qaanii tuffateera. Waan nama qaanessu. Tuffadhaa waan isin qaanessu. Waan lubbuu keessaniif hin taane, waan biyyaaf hin taane, waan mana kiristaanaaf hin taane, waan maatii keessaniif hin taane, waan nama qaanessu. Dukkana dawoo godhattanii hin raawwatanii. Waan qaanii irraa fagaadhaa. Kiristoos
gammachuu fuuldurasaa jiru laalee ba'e. Nu dura keenya gammachuutu jira. Yookaan du'atu jira, yookaan gaddatu jira, yookaan gammachuu jira. Gaddee yoo ta'e kan bara baraati, gammachuu yoo ta'e kan bara baraati. Inni kan biyya lafa kanaa yeroodhaaf, gammaddanus, dallantanus yeroodhaaf. Inni sun hundumtuu darba. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo, lubbuun keessan akka hin dadhabne, lubbuun keessan akka isin jalaan laafne. Adeemtonni gara Emaawusitti deemanu Gooftaan maal jedhe? Odoo coollagdanuu garamitti deemtu? Amma soomni duuka bu'ootaa jalqabeera. Laguun duuka bu'ootaa jalqabeera. Isaanin yaadachuutu barbaachisa. Isaan maalirraa yaadanna? Isa kana qofan isinitti mee raawwadha. Duuka bu'ootarraa harka Waaqayyootti eebbifamu isaanirraa barra. Harka eenyutti eebbifamu? Harka Waaqayyootti. Sana booda gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an. Yaada tokkoon, qalbii tokkoon, kadhannaadhaan mana Waaqayyoo keessa turanii hafuurri qulqulluu isaanitti bu'e. Na dhukkubettanii olii gadi hin fiigina. Harkaan dhabettanii olii gadi hin fiigina. Lallabni bara kana akkas argattaa, akkas sii ta'aa, akkan argattaa. Hundumtuu kan fooniiti. Nuti kan isinitti himnu kan samiiti. Amantii yoo ta'e Iyyoobin ilaala. Eenyuun ilaala? Iyyoobin ilaala. Iyyoobii qabeenyaa eenyutu isaa laate? Eenyutu immoo isarraa fuudhe? Waaqayyotu isarraa fuudhe. Iyyoob boqonnaa isaa dhumaarratti maal jedhe beektu? Yaa Waaqayyo hundaa danda'aa ta'uu kee yaada keetiin kan mormu tokkollee kan jirre ta'uusaa amma nu badhee. Tortoreera namichi sun kitaabni akkanatti nutti. Haati manaa isaarraa fagaatteetti ijoollee 8 halkan tokkotti dhabeera. Qabeenyi isaa jalaa hunkutaa'eera. Galgala keessa Waaqayyo dachaadhaan. Fayyaa keetii kunoo dachaadhaan, gaala keetii kunoo dachaadhaan, ijoolleedhaa kunoo dachaadhaan, dugda kee keessaa kunoo siilaan dheedhee Waaqayyo Iyyoobiin urgeessee deebisee lammata ijaare. Cubbuun nu diigeera, Waaqayyo deebisee hunda keenya nu haa ijaaru. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo abbootiin keenya darban amantaadhaan jabaataniiru, nutis amantaadhaan jabaanna. Daandii abbootiin keenya irra deeman irra haa deemnu. Waaqa isaan waaqessan haa waaqessu. Kadhannaa isaanii irratti haa hirkannu. Isaan kadhannaa qofa miti, laguus lagataniiru. Har'a hafuura qulqulluutiin kan guutaman bartoonni Gooftaa borganama immoo laguu jalqaban. Hafuuraan guutamuun biddeen nyaachuuf odoo hin taane laguu lagachuudhaaf nama jabeessa. Laguu lagatanii sana booda laguu duuka bu'ootaa itti waamte manni kiristaanaa. Laguu duuka bu'ootaa jechuun soomii warra qeesiiti namoonni jedhan jiru Waaqayyo isaanitti araaramu. Soomiin kan qeesii qofa odoo hin taane qeesiin dura bu'aadha malee hundumaa bakka bu'ee kan soomu miti. Soomii kan hundi keessan irratti hirmaadhaa. Isin ijoollee eenyuuti? Ijoollee Waaqayyooti, ijoollee duuka bu'ootaati. Inni dhumaa Efesoon boqonnaa 2:20 isin bu'uura duuka bu'ootaaf raajota irratti hundooftaniittu jedha. Eliyaas guyyaa 40 halkan 40, Museen halkan 40 guyyaa 40, Gooftaan Yesuus halkan 40 guyyaa 40 kan raajota isaa utoo tuffatiin laguu isaan lagatan guyyaa 40 ture Gooftaan keenya. Inni Musee kabaje, inni Eliyaasin kabaje, Phaawulosin Phexrosiinis kabajeera. Daandii isaaniirra deemnaan eebisinis laguudhaan hin kabajamna. Cubbuu akka lagannee nyaata yeroodhaaf nama furdisuuf nama mi'eessurraa fagaannee lubbuu keenya kan qorurraa fagaannee akka ijaaramnu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Daandiin lubbuun keenya ittiin suphamtu, lubbuun keenya akka laafnu, lubbuun keenya akka jabaatu Waaqayyoon nu haa gargaaru። እንግዲህ በመጨረሻ የምላችሁ ትምህርታችን እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ያለን እርሱ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የጸናውን አስቡ። ብዙዎች እንደጸኑ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ተዘርዝረዋል። እነሱ በእምነት ጸንተዋል፣ እነሱ በጸሎት ጸንተዋል፣ እነሱ በመቅደሱ ጸንተዋል፣ እነሱ በኃይለ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። እናንተም በእምነት እንደነሱ ከጸናችሁ በእነርሱ በረከት ከታገዛችሁ ኃይል ይሆናችኋል። መንፈስ ቅዱስ ክፉን እንድትጠየፉ ያደርጋችኋል። ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ የእምነት ሩጫ እንድትሮጡ ብዙ መሰናክሎች አሉ በየመንገዶቻችሁ። መሰናክሉን የሚያሻግር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ተመልክቶ የተሰቀለውን ሎጥ እግዚአብሔርን ተመልክቶ ቃሉን እያሰበ ዞዋር ገብቷል።
ሚስቱ ሎጥንም አላሰበችም፣ ቃሉንም አልተመለከተችም። ሰው ሆና መንገድ ጀመረች፣ ድንጋይ ሆና ጉዟን አቋረጠች። ሰውነት ክብር ነው፣ ድንጋይነት ግን ከባድ ነው። ድንጋይ ውሃ አይጠጣም። በውሃ ቢኖር ድንጋይ ውሃ ይጠጣል? ውሃ ይጠጣል ወይ? አይጠጣም። ድንጋይ ላይ እርጥብ ነው፣ ውስጡ መቼም ደረቀ። ቢያጠጡትም ድንጋይ ውሃ አይጠጣም። ስለዚህ መንገዳችሁን እግዚአብሔርን እየተመለከታችሁ በጎ ሥራ የሰሩትን ቅዱሳንን እያሰባችሁ የዛሬ 50 ዓመት ይህን ሰንበት ትምህርት ቤት ያቋቋሙ ሰዎች ይታሰባሉ። እነዚህ ልጆች በእነሱ ትላንትና የእነሱ ዛሬ አምሮላቸዋል። በእውነት እነዚያ የተከበሩ ናቸው። እግዚአብሔር ያክብራቸው። ልልብላቸው፣ አመስግኗቸው።